Duruma sirni mootummaa kamiyyuu Oromoota baha Oromiyaa Harargee kana cabsuudhaatiif gaafa karoorfatu akka warra kaanii kallattiidhaan ittiin bu'u seera itti baafata. Maaliif seeta ummatichatu jabaadha. Jabinni isaa moomaa inni wal dhaga'uusaati. So yeroo kamiyyuu ummata kana rukutuudhaatii fi seerota dursa. Harargeen amma bakka irratti yookaan ala irratti bahee dhahamuun isaanii mul'achaa jiru kun dhahamuu eegaluun isaanii bubbuleera. Garuu akkamitti dhaatiin dha'ee akka sadiitti dha'e. Isa jalqabaa Hararguma Oromoon Oromoodha jedhee amanu kana akka inni gosaan wal waamuudhaaf yeroo dheeraa erga sirni kun gad dhaabbate yeroo dheeraa irratti hojjete. Sun isa jalqabaa ta'e. Lammeessoo irratti ekspoortiif impoortii isaan jimaa irratti hojjetan sun guutummaa guutuutti karaa ittiin galii olaanaan argamu guutummaamatti irraatee jiru. Yeroo sana waan eenyutti cufame fakkaatee abbootii qabeenyaa jimaa daldalanitti waan cufame fakkaate garuu miti. Isheen sun steepii lammaffaa turte. Inni sadaffaa ammaadhaa ilmaansaa maalirra akka isaan jiran akkamitti dhaabbatanii akka isaan jiran erga haala mijeeffateetiin booda daandii hiikkoonsaa isaan rakkisuutiin itti garba'e. Normaalii shiftaan Harargee keessaati konkolaataas dhaabee saamaa jiru lubbuus balleessaa jiru hin jiru. Kun amaluma sirnichaati. Normaal shiftaan Finfinneedhaatii fi Harargee gidduu dhaabbatee saamaa jiru hin jiru. Ammas bakka lamatti qoodee jechuudha. Takka eenyu gochaa akka jiru beeka. Takka moo eenyu gochaa akka jiru dubbachuurra boca isaan bocanii itti laatan sana waan isaan jedhanii itti laatan akka isaan fayyadutti itti laatan sana sagalee uummataa fakkeesseetu dirree isaatti gabba'ee jira. Beeka afaan lama akka inni dubbatamu afaan Oromoo ta'ee yaanni lama afaan tokkorraati akka inni dubbatamu gochuurratti kan hojjete ofii isaatii sirna yoo kana ta'e isaaf bu'aa qaba. Garri takka abbaan akkas godhe abaluu jedha. Garri takka moo lakki mootummaa godhe dhibba keessaa dhibba guutummaa guututti garuu mootummaan hojjechaa akka jiru yoo beekan gaari. Achi jirtaa'oo labsana jirtaa'oo naan jettee na gaafachuu dandeessa. Achi hin jiru. Garuu akka itti dabballoonni sirna kanaa hojicha hojjetan muuxannoo isaanitti qaba. Yeroo wasan qurquriitiin walloodhaatiin rukutan akka itti rukutan gaafa dhaban alamuun ofii isaatiif deemee arreenjii godhe. Takkaidha. Yeroo sana maal jedhame guutummaatti gara faannootti diriirsan. Faannoon harka keessaa qabaattu malee garuu ergamtoota sirnaadhaaf warra kan mootummaatu achuma keessaatii deemee wasan qurqursana jalqabaatiif kan rukute isaan tokko naa jedha. Lammaffaa loloonni Arsii keessatti geggeeffaman danuun isaanii boca amantiidhaatii fi walitti bu'iinsa saba akka inni fakkaatuutiif warra mootummaan dhaqee taphate kan hojiirra oolche garuu warra uummataaf yaanna jedhantu kallattii lolichaa wallaalchisa. Akka itti uummanni du'aa jiru isaantu wallaalchisa. Amma gaaffii keessa jira. Lammaffaadhaa gaafadha. Onoota maccaa keessatti argaman guutummaa kana keessatti gaafa walitti bu'iinsi geggeeffame isa jalqabaadha. Komishinar Taarikuu jalqaba dhaqee faawundeeshinii isaa gadhaabe. Namoota 20 baqattoota qubattoota keessatti akka milishaatti leenjisanii gadhiisanii isa booddee humnuma sana ijaaranii maqaa fi barbaadan moggaasanii propagaandaa isaa moo'in afuufan. Uummanni kanaatiin akkas galagale. Kanaaf amma waan Harargee keessatti deemaa jiru kana gara itti gochuun maaliif ulfaataree afaan mootummaatu jira ilmaanuma isaa keessa. Yeroo dheeraaf irratti hojjetan jechuudha kan. Jenereeshinii akkasii faabrikeet godhachuudhaatiif yeroo baay'ee irratti hojjetan argatan. Afaan Oromoodhaatiin yaada lamatu burqaa jechuudha. Yaadicha keessaa inni tokkummaan isa afaan mootummaa keessaa bahee mootummaa fayyadu. Sababii kanaatiif eenyutu abbaa dhugaadhaa? Dhugaan kan eenyuti burjaajjiinsaa eenyu gidduutti uumama? Uummata gidduutti uumama. Uummanni akka maal jedhuutiif shiftaatu akkas nu gochaa jira maaf mootummaan nu gargaarree akka jedhuutiif shiftaan hin jiru. Yoo beektanis beeku. Isinitti mi bara akkaataa itti sirnichi akkasumatti diriira. Amma afaan tokko afaan kanatti taanee dhufuun isinitti.
abaluuf obbolaadhaan jenne faallaasaati gaafa hojiitti qabu akkasuma. Kanaatii fi uummanni keenya Harargee keessa jiran uummanni Oromoo bahaa kanaatii fi uummanni keenya bahaa Oromiyaarra jiranii jabinni isaanii humni isaanii tokkummaa isaanii ture kaleessa. Jabinni isaanii humni isaanii Oromoo golee Oromiyaa keessa jiran guutummaa isaanii walitti qabuutu humna isaanii ture. Jabinni uummata Oromoo bahaa Oromiyaarra jiran Hararge jennee nuti waamnu kun jabinni isaanii inni guddaan lafee tokkummaaf jaalalaa lafee dugdaa saba miiliyoonii 60 jedhamee waamamu Oromoo kanaaf ta'uu isaanii. Isaan maqaa tokko beeku. Maqichis maqaa Oromoo jedhuun Oromoo waamuutti beeku. Isa dhuma rukutuudhaatiif humni gaafa rukutuudhaaf jaalanii humni gaafa itti ulfaatu gaafa dadhaban isa jalqaba foundation isaan dhaqanii keessa buusan eenyuyyuu gosaan wal waamee akka inni wal awwaachisu achuma bahaa Oromiyaa keessa dhaqanii gakkaan har'a ilaal. Sagaleen walii keenyaadha isa kan maaliidhis bahaa Oromiyaa keessatti akka seeraan dhaga'amu godhanii kan gakkaan eenyuyyuu akka gosa isaatiin wal waamu godhanii dur gosa ofii beekuun akka eenyummaa Oromoo keessaa isa tokkotti lakkaa'ama. Amma gosa walii beekuun akka warra kaanii wajjin wal dhabdee qabuutti lakkaa'ama Oromiyaa bal'oo keessa. Kun istirateejii isaanii isa jalqabaa ittiin gargar diiganii afaanuma tokkicha haasa'aa afaanicha wal wallaalanii kana deemaa jira. Dhaga'ameera sagaleen gaafa cinaaksaniiti namni keenya lafarra argifamee kaan fayyaatti fannifamee warri kaan akka bineensaatti ari'amanii ajjeefamanii asiif achi gaafa deemame bar humni gaafa tanaa shiftaan turre bar qaama mootummaa bar biyyattiin nama takkaan geggeeffamti bar qaama mootummaatu uummata keenya akka bineensaatti ari'annaan maal jedhanii Somaaleen waan isheen nu goote moo jedhe Oromoon kun gayyaa. Somaaleen maal si goote? Maal lu goote? Maal mee Somaaleen maal si goote? Hin ergamte. Itti laatame waan itti laatame hojiirra oolchite. Shiftaa Somaalee kamtu nama keenya tokko ajjeese gaafsan nama keenya kan ajjeese qaama hidhatee socho'u qaama mootummaadha kan beekamtii qabutu militeerii mootummaa uffate uummata sana badduu baate. Jedhamee dubbatameeraan dubbatamu. Summaa inni akkaataa isaan itti hojjetatan sanaadha. Ammas humni bahaa Oromiyaadha humna Oromiyaa keessa caalu hundumaa dachaa caalu. Sababni isaa Oromoo ta'uu isaatiin jaarraa yeroo dukkanaa keessa kan beekutu Harargee ture warra bahaa Oromiyaa ture. Dhugaan kun kan galchi dhugichi kanuma isaaniidha. Kanaaf adda baafadhaatii beeka. Afaan Oromoo tokkicha dubbanna afaanuma Oromoo dubbadha. Shiftaan uummata keenya ajjeesaa jiru hin jiru. Dhaabadhu irraati ittiin jechuudha sirnichaatiin. Hin ajjeesinii ittiin jechuudha. Maddi isaanii inni tokkichi jimaa sana qamadiin facaasanii lafa keenya irraati akka inni biqilu nutti argisiisan hin jiru. Facaafannee nyaanne jiraanneetu harrage. Kana ittuma himuun maaliitiif? Eenyuudhaaf iyyuu looguudhaatiif miti. Uummanni keenya nagaa argannaan eenyuyyuu nuuf nagaa. Yoo danda'a warri gara sirnaa gortanii uummata waraanaa akka jirtan hin beekne gara uummataa gora. Kun akka yaada kiyyaatti. Sagaleen qe'ee keenya bahaa Oromiyaadha. Lubbuun obboloota keenya bahaa Oromiyaadha. Harargee keessaati akka malee badaa jiru. Har'a konkolaataa irratti argitan argne maleessaati jalqabuunsaa qaata tureera. Hawwiinsa walii isaa irratti uummanni haaloo akka qabatuu fi walii isaatii fi deebii akka walii laatu yeroo sana sirni keessan jiru uummanni walumaan wal nyaata. Kun kaayyoo isaati. Yoo akka ammaa kanatti qaxxarakkootti ittiin bu'amin bakka lamaatiin dhagaan walitti darbatamu uummata irratti garroobaa jecha. Kanamoo isuma isin argitanidha. Isumaan immoo baay'ee isaa argee beekuudha. Ammas wanti baha Oromiyaatti deemu kun kanaaf waan deemuun sin. Uummanni keenya nagaa argannaan eenyuyyuu nuuf nagaa. Ulfaadha.